namni tokko yookaan dhaabbiin tokko osoo ajaja mana murtii hin argatin nama tokko mana tokko keessatti itti cufee akka asiif achi sosochoone dhorkuun yookaan bakka tokkotti hidhuun hagam nama adabsiisa. Hoggaa meeqa nama adabsiisa. Akkam bultan abukaatoo fi gorsituu seeraa Siinaan Girmaan jedhama. Maayini tippa kana abbaan keenya tokko barumsa hin taane barsiisaniiru. Kanaafuyyuu mana isaanii keessaa akka hin baane kan jedhamu ajajni itti ajajamee tooyi mana amantaatiin jechaadha. Mana isaaniitti akka hin baane akka hin sosochoone godhamaati kan jiranii. Kun garuu maalinni yakki kun immoo ni adabsiisa. Hoggaa 5 hanga hoggaa 10tti nama tokko mana tokko keessatti itti cufanii yookaan immoo asiif achi sosocho'ii jedhanii dhorkuun dhoowwuun hoggaa 5 hanga hoggaa 10tti nama adabsiisa waan ta'eef namoonni odeeffannoon kun dhugaadha jettanii tooyi namoonni odeeffannoo kana qabdan qabatamaan jechaadha. Dhaabbata poolisii deemtanii tooyi iyyachuu ni dandeessu. Achi booda namoonni akka itti sosochoone godhamsuun qabamanii tooyi hidhamamuu hin danda'ama. Qabsiisuu hin danda'ama. Garuu sosochii godhuu ni dandeessu jechaadha. Namoonni odeeffannoo qabatamaan qabatanii tooyi firoottan yookaan immoo maatiin isaanii jechaadha. Nagaan ola galatoomna.